Akkuma beekamu manni murtii bakka uummanni itti tajaajilamudha. Qaama mootummaa sadan keessaa seera hiikuudhaan uummata kan tajaajiludha. Kanaaf abbootiin dhimmaa bakki itti baay'ataniif tajaajila barbaadan keessaa tokko mana murtiidha. Egaa abbaan dhimmaa gaafa mana murtii dhufu tajaajila hedduu barbaacha dhufa. Tajaajiloota kana tokko tokkoon yoo ilaalle galmee saaqqachuu abbaan dhimmaan dhufa. Odeeffannoo adda addaa dhimma galmee isaa wal qabatu fudhachuuf hin dhufa. Dabalataan immoo galagalcha adda addaa fudhachuufis abbaan dhimmaa yeroo itti mana murtii dhufu jira. Egaa kana sadansaa tokko tokkoon yoo ilaallu jalqaba irratti abbootii dhimmaa kana keessummeessuu fi manni murtii waliigalaa maal mijeessee jira kan jedhu yoo ilaalle gaarii natti fakkaata akka kootti. Inni jalqabaa hojiin tajaajila kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa kun teknooloojiin akka deeggaramuuf teknooloojiin adda addaa kanneen akka koorti kees manaajimenti siistemii yookiin daataabeezii kii manaajimenti siistemii SMS deeyilii koorti liistii yookiin koorti tachi iskiriinii maashina sagalee waraabbii kanaaf kan kana fakkaatan teknooloojii abbaan dhimmaa yeroo gara mana murtii dhufutti tajaajilamuuf qophaa'anidha. Egaa gara tajaajila abbaan dhimmaa barbaadutti yoo dhufne tajaajilli abbaa dhimmaa barbaadu kamiyyuu kan inni eegalu kutaa odeeffannooti. Kutaa odeeffannooti eegala. Tajaajilli kutaa odeeffannoo tajaajila adda addaa ta'uu danda'a. Nam tokko odeeffannoo barbaacha dhufuu danda'a. Odeeffannoo galmee isaa wal qabatu. Yeroo mana murtii dhufutti odeeffannoo galmee isaa wal qabatu teknooloojiin adda addaa kutaa odeeffannoo waan jiruuf achirraa argachuu danda'a. Mana isaas ta'ee shoorti meeseej sarviisii yookiin ergaa gabaabaadhaanis abbaan dhimmaa galmee isaa waa wal qabatu argachuu danda'a. Yookiin immoo erga mooraa mana murtii seenee booda koorti tachi iskiriinii yookiin tuqee argiidhaan odeeffannoo galmee isaa wal qabatus argachuu danda'a. Kun immoo mijatuuf yoo ta'e immoo bakkuma taa'ee bilbila kutaa odeeffannoo fayyadamuudhaanis odeeffannoo adda addaa abbaan dhimmaa argachuu danda'a jechuudha. Gama biraatiin immoo abbaan dhimmaa kutaa odeeffannoo gaafa dhufu tajaajila kana ala jiru tarii bulchiisas ta'uu danda'a. Hojii bulchiisaafis yoo dhufe kutaa kam akka dhaqu kutaa kamitti akka tajaajilamus odeeffannoo kutaa odeeffannoo irraa argachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa odeeffannoo karaa akkuma waliigalaatti kan mana murtii keenyaas galmee wal qabatees kallattii adda addaatiin odeeffannoo darbu karaa telegiraamii, karaa feesbuukii, karaa weebsaayitii mana murtiis dhimmoota adda addaa argachuu ni danda'ama. Egaa abbaan dhimmaa tajaajilli kan biraan dhufuu fi mana murtii keenyatti hojii kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa argachuu fi kun immoo galmee saaqurraa eegala. Kanaaf nam tokko galmee saaquuf gara mana murtii waliigalaas haa ta'u manneen murtii kan biroo gaafa dhaqu ulaagaan isarraa barbaachisu jira wanti inni guutuu qabu. Fakkeenyaaf iyyanni yookiin himanni yookiin komeen ol iyyannoo inni dhiyeeffatu fuula sadii caaluun qabu. Kun chaartarii lammiilee yeroo dhiyoo madaqee hojiirra oole yookiin mirkanaa'ee hojiirra oole keessa jira. Kana qabatee gara mana murtii dhufu bakki inni dhaquu qabu kutaa odeeffannooti. Akka mana murtii waliigalaatti kutaa odeeffannoo dhaqa. Erga kutaa odeeffannoo dhufeen booda sirna dabaree abbaan dhimmaa ittiin keessummeessinu yookiin kiyuu manaajimenti siistem kan jedhu sooftiweerii akkasii yookiin moosaajii akkasii madaqsinee waan qabnuuf abbaan dhimmaa isarratti galmaa. Abbaan dhimmaa tokko kiyuu manaajimenti siistemiitti gaafa kutaa odeeffannoodha galmaa'ee jedhu kutaan odeeffannoo meseejii erguu meseejiin sun immoo yookiin ergaan sun kutaa barbaachisu dhaqa. Fakkeenyaaf amma kan kutaa qorannoo duraati. Kutaa qorannoo duraatti galmee saaqamuuf warra ergamanii akkasitti dabaree isaaniitiin naqa kunoo sa'aatii isaa dabaree itti dhufanii. Isa booda kutaan irraa tajaajilamu sun dabaree akkaataa inni dabaree isaa isa ga'een isa waamanii isa keessummeessu galmee saaquu soo ta'e kallattii kanaan hin danda'ama. Sana booda abbaan dhimmaa dabaree kanaan maqaa isaa sirraa ilaalanii seeni jedhuun seeni gaafa jedhan tajaajilamaa jira jedha kun asirraa akka gartutti hin jijjiira dabaree isaatiin jechuudha. Isa booda xumureedhanii keessaa bahu akkasumas isa kan erga xumuranii booda immoo kanatti darbu jechuudha. Kanaaf abbaan dhimmaa dabareedhaan keessummaa hin jiru kan jedhu hin hambisaa jechuudha kun. Teknooloojiin kun kan hin hambisa jechuudha. Kanaaf kun kutaa qorannoo duraa, kutaa qorannoo boodaa, kutaa hariiroo hawaasaa, kutaa yakkaa, kutaa raawwattoota galmee cufamanii biratti diriiree waan jiruuf achirraa abbaan dhimmaa tajaajilamuu danda'a. Tarii
abbaan dhimmaa qaama miidhamaa yoo ta'e dubartii ulfaa kan daa'ima baatan warra kaan duukaa dabaree eeggachuu hin qabanii jedhama yoo ta'e immoo kutaa odeeffannoo irraa loogoo mana murtiitti godhanii ergu kana jechuun dursa kenniif jechuudha. Kanaaf isa booda kutaan ilaallatu isa yoo irratti arge isa dursa kennee tajaajila jechuudha. Gama biraatiin immoo namoonni mana murtii dhufuu hin dandeenye fagoo irra jiran galmee isaanii keessumaa dhaddacha jibbaataaf dhaddacha giddu galeessaa dhaddachaalee dhaabbiitti e-faayilingiidhaan ergachuu danda'u. E-faayilingii jechuun sirna elektirooniksii galmeen abbaan tokko gara mana murtii jalaarraa mana murtii itti aanutti wal dabarsinee abbaan dhimmaa dhufuu osoo hin barbaachisin amaatii abbaa dhimmaa hir'isuudhaaf waan hojjetamedha. Kanaaf abbaan dhimmaa e-faayilingis fayyadamuu danda'a. Godinarraa dhaddachaalee dhaabbii fi dhaddacha giddu galeessaatti dhaddachaalee dhaabbiirraa immoo gara dhaddacha jibbaataatti galmee isaa e-faayilingiidhaan gara mana murtii dhaqee argachuu danda'a. Erga ergatee booda immoo sadarkaan dhimmi isaa irra jiru karaa ergaa gabaabaan hordofuu danda'a. Ajaja dhorkaa yoo barbaade gama biraatiin immoo galmeen isaa murtaa'ee jira yoo ta'e immoo kan e-faayilingiin ergame murtaa'ee jira yoo ta'e immoo gama meel sarvariidhaan fayyadamee ergaa barbaachisu argachuu waan danda'uuf namoota kanarra hojjetan kominikeet gochuudhaan fayyadamuun hin danda'ama. Inni kan biraa namoonni e-faayilingiidhaan galmee isaanii saaqqatan qaamaan as dhuun hin barbaachisu mana murtii isaaniitti dhiyoo ta'etti dhimma isaanii viidiyoo konferaansiin hordofachuu danda'u jechuudha. Kanaaf galmee gaafa jennu galmee saaquun qaamaanis e-faayilingiinis akka danda'amu kallattii kanaan hubachuun ni danda'ama. Inni kan biraa tajaajilaaf mana murtii abbaan dhimmaa dhufu galagalcha adda addaa fudhachuu. Galagalcha adda addaa fudhachuu gaafa jennu oliyyannoo ta'uu danda'a, ajaja ta'uu danda'a, galagalcha galmee guutuu ta'uu danda'a. Kanaaf kan kana fakkaatu abbaan dhimmaa barbaadu kutaa odeeffannoo dhufee kii manaajimentii siistamiidhaan erga galmaa'ee booda dabaree isaa eeggatee tajaajila kana haala salphaadhaan argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti abbaan dhimmaa gara mana murtii yeroo dhufu tokkoffaa waan isarraa barbaachisu akkaataa seeraatiin qabatee dhufuu qaba. Yeroo dhufu immoo yeroo hundumaa kutaa odeeffannoo quunnamuudhaan kallattii achirraa fudhatee gara itti deemu gara itti tajaajilamu achirraa hubachuun dirqama ta'a jechuudha.